boqonnaa 3 irratti immoo achumatti namicha dhaloota isaatii kaasee naafa ture yeroo fidanii humna Kiristoos Iyesuus keessa yeroo isaan Phexros fayyisan argina. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Eeyyee boqonnaa 3 irratti immoo akka sanattiin jalqaba. Nama dhaloota isaatii ka'ee naafa ture, dhukkubsataa ture, ka'ee dhaabbachuu ka'ee deemuu hin dandeenye. Waggaa 40 ol kan jiraate dhaloota isaatii immoo kaasee kan naafa ture kana. Guyyaa guyyaatti deddeebi'ee mana qulqullummaa tokko bira kaa'anii kadhata. Maal kadhata ture? Warqee meetii kadhata ture yookaan meetii birrii kadhata ture. Horii kadhata ture jechuudha. Kun akkuma amala isaatiiti jechuudha. Isaaf amala ta'eera jechuudha. Isaaf jireenya ta'eera jechuudha. Yeroo hundumaatti deddeebisanii achi kaa'u. Yeroo hundumaa dhaqee horii kadhatee gala. Yeroo hundumaa deddeebisanii achi kaa'u. Yeroo hundumaa dhaqee horii kadhatee gala. Warri akka amalaatti deddeebi'an waanuma amalaa kennuuf turan. Innis akkuma amalaatti achi deddeebi'ee ture. Tradishinaalitti ta'eera yookaan immoo amalatti ta'eera. Warri akka amalaatti deddeebi'an waan amalaa kennuuf. Gaaf tokko garuu haleluuyaa. Ameen. Amalaa fituun ta'in hafuura qulqulluudhaan guutamanii kan deddeebi'an tokkotu ture. Ameen. Phexrosii fi Yohaannisis gara sa'aatii itti Waaqayyoon waaqeffatanitti gara mana qulqullummaa dhaqu turan. Haleluuyaa. Sa'aatiin isaa yeroo ga'u isaanis isaan wajjin dhaqu turan. Namichi maalirraa eega waan amalaa? Dumbulloo tokko yookaan sumuni hin beeknu ammasaa. Waan amalaa irraa eega ture. Harka isaanii keessaa waa eega ture. Phexros dhaqeetti dubbata. Gaafa Phexros afaan banu afaan isaa banu dubbachuudhaaf jechuu kooti feetu namichi waa irraa eega. Meeqa laata kan jedhu feetu kaalkuleet godhata yookaan immoo herrega ta'a mataa isaa keessatti. Waan bare sana eegata. Phexros ilaa akkana jedha boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti. Ani meetii fi warqee hin qabu. Meetii warqee gararraa kan ta'e garuu qaba. Maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Haleluuyaa. Warqee fi meetii gararraa isa ta'e qaba ture Phexros. Haleluuyaa. Innis beeka kana hubateera. Ilaa akkanatti hin jedhe. Ani meetii fi warqee hin qabu. Waan hin qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'i. Adeemi ittiin jedhe maqaan Gooftaan galateeffame haa ta'u. Haleluuyaa. Akkas jedhees immoo harka isaa mirgaa qabee ol isa kaasee achumaanii miilli isaa fi gulubiin isaa jabaatanii jira. Lakkoofsa 7 irratti. Lakkoofsa 8 irratti utaalees ka'ee ijaajjee adeemees isaanii wajjin mana qulqullummaa lixee. Ameen. Asii achi adeemee quruphise Waaqayyoon galateeffatee jedha maqaa Waaqayyoon. Haleluuyaa. Ameen. Wanti amalaa hin hafe. Wanta amalaaf hin eeggatu kan caalu durbe maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Wanta haaraatu gara jireenya isaa dhufe. Warra haareffamaniin warra hafuura qulqulluun geggeeffaman kanaan jireenyi nama kanaa haareffame. Lubbuun nama kanaa haareffame. Ameen. Bara jireenya isaa hundumaa isatti jiraate gadhiise maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Gadi aantummaa, gaddeebi'ummaa, kadhannaa keessaa baase maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Fayyaa guutuu isaaf kenne maqaa Waaqayyoon galateeffame. Jabeessee isa dhaabe maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Jilbisaa, gulubiinsaa, miilli isaa hin jabaate maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Ameen. Achi taa'ee kadhachuu keessaa ba'e mana qulqullummaa ol lixee quruphise maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Waaqayyoon galateeffate galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waan haaraatu jireenya isaa keessatti raawwate. Maaliif? Hafuura qulqulluutu dhufe maqaa Waaqayyoon. Ameen. Namoonni dacha'anii dinqifatanii jedhachumatti yoo tifumne ilaal mana qulqullummaa kee kan jiran hundumtuu maali jarri kun jedhu. Waa'ee Phexros, waa'ee Yohaannis dinqifatu isaan. Warri dhugaa hubatan garuu maal dinqifattu nu irraatanii maal nu raajeffattu jedhan. Haleluuyaa. Ameen. Ilaa akkana jedha lakkoofsa 12 irratti. Yaa namoota Israa'el maaliif kanatti dinqifattu? Akka waan nuyi humna keenyaan yookiis qulqullummaa ofii keenyaan isa adeemsifneetti maaliif ajajjanii nu ilaaltu? Maaliif nu ilaaltu? Nu miti kan fayyise, nu miti kan isa kaase. Ammayyuu hin hubanne. Humna maqaa Yesuus lakkoofsa 16 irratti. Humna maqaa Yesuus. Haleluuyaa. Humna maqicha keessa jiru. Humna maqaa Yesuus. Maqaa isaatti amanuutu isa fayyisee ittiin jedha maqaan Gooftaan galateeffame haa ta'u. Maqaan Yesuus inni maqaa maqoota gararraa dhukkuba irratti Gooftaan. Ameen. Dhukkuba irratti Gooftaan. Bara jireenya kee kan si'ee jiru. Barootaaf kan si'ee jiru.
barootaaf kan gad siqamee jiru irratti Yesuus gooftaa. Ameen. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin. Hidhaa kee irraa hin hiikamta. Dhukkuba kee irraa hin fayyadu. Ameen. Amani. Maqaa sanatti amanuudha jedhe Phexros. Yes. Humna maqaa sanaa. Maqaa isaatti amanuutu nama kana fayyisee jira. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u. Humna jira maqicha keessa. Humnatu jira maqicha keessa. Hallelujah. Maqichatu gaddare, maqichatu fayyise, maqichatu jijjiire. Har'as jireenya kee. Hallelujah! Har'as jireenya kee gaddaruudhaaf Yesuus gooftaadha maqaa isaa galateeffamee haa ta'u. Akka kana ituu isaan namootatti lallabanii argina. Boqonnaa 3 keessatti ija jabinaan ittuma caalanii lallabu turan. Hallelujah. Boqonnaa 4 irratti dubbiin dhufe. Dubbii turbe boqonnaa 4 irratti. Ameen. Phexrosii fi Yohaannis dhaabbatanii waa'ee Yesuus kana namoota kanatti himu. Namoonni baay'een lapheen isaanii cabe. Maal goonuu yeroo isaan jedhan argina. Boqonnaa 4 kana keessatti. Garuu boqonnaa 4 kana irratti dubbiin isin dhufe. Waa'ee Yesuus akka lallabamu kan hin barbaanne jiru turan. Waa'ee du'aa ka'uu akka lallabamu kan hin barbaanne jiru turan. Har'as jiru. Inni yeroo sana ture har'as jira. Har'as jiru. Maqaan Kiristoos akka hin labsamne, akka hin jajamne, akka hin faarfatamne, akka hin labsamne kan gochuu barbaadan har'as jiru. Waa'ee du'aa ka'uu akka jiru har'as akka hin dhaga'amne gochuu kan barbaadan hin jiru. Saadiqoonni har'as jiru jechuudha waa'ee du'aa ka'uutti kan hin amanan. Waa'ee humna Kiristoos labsuun Yesuus gooftaa ta'uusaa waaqa ta'uusaa akka nu hin labsine kan barbaadan har'as hin jiru. Kanaatiif akkana godhani. Ergamoonni kun namoota barsiisanii Yesuus akka du'aa ka'e du'aa ka'uunis akka jiru waan lallabaniif isaanitti aaranii itti aaranii isaanitti aaranii. Kanaaf yeroon isaa gara galgala jalaa ture amma lafi bari'utti hidhamanii. Namoonni kana caalaa hin dubbatin jarri kun namoonni kun akka kana caalaa hin dubbannetti waa'een gooftaa kana caalaa akka hin ballanne akka hin labsamnetti mana hidhaa galanii afaan isaanii qabatanii achi taa'anii waa'ee fiizikaal jeelii duwwaa miti inni nuyi jennu afaan isaanii qabatanii achi taa'anii hin dubbatin ittiin jedhan kan nama dhibu hidhaan isaanii lubbuu fayyisuu hin hambisne. Hallelujah. Hidhaan isaanii dhukkubsataa fayyisuu hin hambisne. Ameen. Namichi kun fayyeera. Fayyinni Waaqayyoo guutuudha. Hallelujah. Deebi'ee hin dhaabatu. Ameen. Isaan hidhamaniif hallelujah. Ameen. Lubbuunis fayyuun waa'ee foonii duwwaa miti. Lubbuu fayyuus hambisuu hin dandeenya hidhaan kun. Iddooma sanatti yoo ilaaltan lakkoofsa 4 irratti boqonnaa 4 gara lubbuu 5,000 olii dhiira duwwaan jedha. Lubbuu dhiiraa duwwaa gara 5,000 olii ta'anii jedha maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Ameen. Increasing. Graafii isaa yoo laaltan ol ka'aa deema. Jalqabaa kaasanii yoo laaltan boqonnaa tokko irratti ergamootaa fi gara nama 120 ta'anii jedha. Hallelujah. Achi iddoo sila jenne boqonnaa 2 keessatti gara 3,000tti dabalamee jedha. Amma immoo gara 5,000 olii. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Phexrosii fi Yohaannis piraayisii haa kaffalan yookaan gatii baasan dhaqanii haa hidhaman. Hojii Waaqayyoo garuu hin hojjetamu. Humni Kiristoos garuu istiin hojjechaa jira maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Amma lafi bari'utti dhaqaniidhaan lafi bari'uun garuu hin hafu hallelujah. Lafa akka dhiyuu akka bari'u kan godhu Waaqayyoodha. Akka dhiyuutti nafu hin bariisise maqaan isaa Ameen. Hallelujah.